natti tola garuu namoota amma biyya sanitti rakkoo uuman qaaman waan achi jiruuf ammallee waan waraqaa seeraa qabuuf asumaan qeerroo baga nagayaan dhuftee waan kanarratti yaadallee maal qabdaa daqiiqaa takka daqiiqaa lammataa mootu ijoollee akka dalagan kana maaliif mootummaa dabarsitee hin kenni dabarsitanii hin kennine isin muqiimonni warri waraqaa biyya sanii qabdan kabirrii erguu isinii jechuun si jechuu kiyyaa miti warra waraqaa qabu kabirrii erguu kamana kireessu warra waraqaa qabu ka ijaazaa dubartii dhaqee mana madaamii fiduuf warra waraqaa qabu ka dalagaa geessu isinii maaltu waggoota 4-5 darban kana haga namni akkatti wal fixu isin cadhisiisee dubbadhu siifi warroota akka keetti jechuu kiyya. Tole bareeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتو جو بقى ولا جرى سماني يعني أما ده ما جرو نتأكد واسات تستي كوميونيتي إيجابية كانت تسأكد والدالي جارمني كان نجس جروتي وان قطوك أم وان دندين نقول أجرا قول وفتف تيمنا أديفنوجا رجاك أبتما بكي سانجران مال جرانان كالتي دان أكسيرت دياتن قطوف يورو هنرا حال دوري تقوملي akka kiyyatti waan gochuu danda'u kamuyyuu godhaa jira ammas ni godha odeeffannoo namoota sanii qofa funaanuun barbaachisaa jechuudha. Kanaaf namoonni akkana yoomiyyuu maqaa biyyaallee maqaa namaallee hawaasummaa waliillee akka namni waliin hin jiraanne wal tuffachuu wal jibbisiisuu keessadha kan sadarkaan ga'ee jiru. Keessattuu namoonni barbaadamu namoota ummata kana wajjin communicate gara kabirri erguufis ta'e kallattii garaagaraatiin isaa wajjin wal qunnamu kallattiidhaan argachuu barbaachisa. Keessattuu namni seera qabu namni isaa wajjin waan akkanaa godhu eeruu godha ragaa isaa wajjin kun obbo Jawaarille jiranii nulli asin imbaasii Itoophiyaatti dhiyeessanii akka imbaasii Itoophiyaallee waan kana jala buutee hordoftu odeeffannoo qabnu ni geessinaa fi waan godhamuu qabu namoota akkanaa maqaa biyyaallee maqaa ummataallee jibbisiisanii fokkisaa jiran kana hundi keenya kallattii dandeenyuun ga'ee ba'uu qabnu irratti baana akka keenyatti nuti waan gochuu dandeenyu cadhisaan jiru irratti deddeemaa jira. Isinillee odeeffannoo qabdan namoonni mazzaxan hundu odeeffannoo ragaa qabatamaa wajjin nutti ergaa nullee kallattii warra biyya kanatti ummata mootummaa bakka bu'ee as jirutullee kennaa deemnaa jechuu barbaade. Kanatti aansee obbo Jawweedhaan nama ummata yeroo hedduu quuqamus hojjetus bareechinee beekna. Waan kana jala bu'ii hordofi mootummaa as jirtu olitti jala buutee wato hordofte wanni kun bakka ga'uu danda'a waan ta'eef waan gochuu dandeenyu waan sitti barbaachisoo taate nulis duuba jirra waan godhamuu qabu jala akka buutee ati wanni abdiin qabaa itti jabaadhaa jechuu barbaada. Galatoomi ulfaadhu Jawaar walirratti yaada dhumaa kennatta wanni an sirriitti si yaadachiisuu barbaadu waan kana eega qabde an Suudii Itoophiyaa caalaa beeka biyya kana caalaa beeka waan irratti fi achirra dhaabattee kennitu akka dhiyoo kana alamuu simee jedhe sanii qurxummii balleessuuf bishaan maal goysuudha jedheemi bosonee tanniin balleessuuf Jawaar muqiima gurra qabuu qabda. Motorri warra waraqaan qabne biyya sanii warra waraqaa qabu eeyyama isaaniitiin ala birrii takka biyya ergachuu hin danda'an Jawaar. Haadha ofii gargaaruu hin danda'an nama saamuu miti. Birrii nama saaman kana ka biyyatti ergan warra waraqaa qaburraan. Dubartii takka janajjananii fidatu ka fiduuf muqiima warra waraqaa qabu jechuun muqiima kana jechuun warra waraqaa eeyyamaa qabu. Kamana dalagaa irraa bakka boqonnaa geessu jara si galeemi ka huura jirullee huuratti itti dhaqanii irraa fuudhan Jawaar. Asitti tumee birrii buusisiisee yookiin waliif guuranii itti erganii diyaaspoora maan jedhan kun yoo doolaara itti erge huura keessan dhaqu birriin baankiin magaalaa jiraa hin beekta. Namni baankii dhaqeettiin hin fuudhu hawaalaa fuudhu nama waraqaa qabu wal jijjiiranii jechuun biyyatti erganii achi akkasii wal jala dabarsan. Kanarratti yoo ati warra waraqaa qabu tokkoof lama warra keessattuu warra hawaalaa dalagu investigeet godhu irratti hundi
achiisaa marakkoo keessa jira. Achumaanuu Abiyyillee gargaartaa soddaa kiyya. Birrii hin barbaada amma soddaan. Jara biliyeenan sochoosu kana birrii miskiina irraa guuree ka Su'uudillee hin dhiisu riyaala 5,000 ol keessatti qabachuu wanjala Su'uudii keessatti. Yakka guddaadha jechuudha. Abiyyi immoo waan akkanaa argannaan warra Dubaay waan godhaa jiru amma warra Dubaay waan nyaatee bulu qabu waan kiraa manaa kafalatu qabu. Warra mileenaa olii akka jiruun akkaawuntii isaanii socho'u jechuudha. Amma durriyyeen Dubaay guutuu rakkoo hamaa keessa jirti. Yoo amma yoo guyyaa biraa itti deebinee goofandimii wayii banteef malee si galee miti. Kanaaf ati amma ijoollee tana qabuuf warra huura keessa nama dararu kana qabuuf yoo isaan wal kennuu didan anas siin jedhe ana itti gaafatama anaa sobu as jala jiran tokko isaaniitiin uf beekan anallee na beekanii ani yoo barbaachisaa muqiima qabda. Muqiima kanammoo ijoollee shamarranii yoo obboleessa qabaattan yoo abbaa qabaattan yoo ilmaan qabaattan isin wal quba qabdanii ka quba hin qabnellee jala jalaa fidaa nu era warri inboxii yoo warri dhaara hin dandeenye waan kanarratti xiyyeeffadhu jechuumaa fi yaada waliigalaa waan uummata kana keessoo qabaatte si dhageeffannaa sa'aatillee goolobeera yoo carraa daqiiqa qabatte dhumarratti warra hafe mu'aadii fi caalaa dhumarratti kenna yoo carraan keetti. Amma dafee dhaabbadhee jira. Carraan afgane taasilee dara. Rayyee gabaabsi caala. Aye gabaabsi caala. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan ooltanii harma geessanii carraa naa kennuu keessaniif illee asitti na fiduu keessaniif illee galatoomaadha. Ka jalqabaatiif Jawaar Muhammad carraa walitti rabbi nu fidee rakkoo Oromoo waliin nu fide nuti gaama olmaan qotee bulaati warra hayyoota Oromoo faana hirmaachuu dirqama Oromummaan nu fida malee beekneetii miti hayyummaa fi miti kanallee asumaanuu nu beekeedha. Rakkoon Oromoo immoo waan nama hin barsiifnees hin qabdu, waan namaan taanees hin qabdu, waan nama hin goonees hin qabdu. Kan dubbachaa jirru lubbuu darbaa jirtu kan ajjeesu waan ajjeesuuf osoo hin beekne, kan du'u waan du'uuf osoo hin beekne, daa'ima nyaattee garaa hin qabne, uffattee dirraa hin qabne, abbaan lola diinaatti dhumaa jiruu fi Obbo Johaar eega dheengadda waan kana sheer goote har'an lama moo sadii wanni kun furmaata isaa tahuu asumarraanuu Oromoon guutuun argee jira jechuudha. Edda nagaan bulte ijoolleen hangi tokko har'a nagaan bulte jechuudha. Atiin kun viidiyoo amma dheengadda waraabde duratti ani hoogganaa Oromooti jechuu kee dhagaheen ture. Har'a immoo hoogganaa Oromoo baga taate waan kana baga qabattee gadi baate ani akka nama tokkotti hayyoota Oromootiin komadhe ulamaa Oromootiin komadhe baalageen haa balleessitu ijoolleen waa balleessitu beekaa fi hayyuun osoo jiru aalimni osoo jiru ilmaan ofii gorfachuu dadhabuun baalagee hidhachuu dadhabuun ana akka nama tokkotti hayyootalleen komadhe sheekalleen komadhe beekalleen komadhe har'a immoo atiin kun gabbaatee waan kana dubbachuu gaarummaan isaadhaa kaleessa har'a ijoolleen tun nagaan bultee jechuu kana kan godhuu qabu immoo nama fageenya jiru caala sila namoota magaalaa Riyaa keessa jiran akka Dr. Asiliin baanutti bakka ijoolleen tun bultu ooltu eessa akka dhalatanii eessa akka jiran osoo beekan warroonni waan kana nurraa callisan ulamaa'ii qabna beekaa qabna sheekaa qabna safaara jira jaaliyaa jira magaalaa Riyaa keessa annaasaa jibban naasaa jaalatin an dhugaan dubbadha dhageeffadha waan kana yeroo hedduutti quuqamaa turre itti rakkachaa turre itti saalfanne akka eenyummattiis itti saalfanne akka islaamattiis itti saalfanne itti qaanfanne uumama rabbiin uume abbaa fedhaa haa ta'u akkanatti gochi kuni re'ee namni seeraan qala jechuudha nuti ni salphanne salphina kana keessa osoo beekaan jiru hayyuun jiru sheekhi jiru nurra nu qaanessee ilma kiyyaniin qabaddaa ilma keenya qabadhu kotta ijoollee tanatti seeratti dhiyeessinee adabanna waliin jechuu dadhabuu keenyarra kan ka'e bara 2024 eegale wanni kun ji'a 9ffaa gaafa kana walloo fi arusii wallole janiiti walloo fi arsii jechuun beeke hawaasa guddaa hawaasa kabajaa waliif qabu hawaasa afaanii wal fuudhee nyaatu bar duuriyyee magaalaa keessaa saaratti timtee waan kana daladdu arsii fi walloo lejeet Oromoo kutaa 11 fi Injeeriyaa keessatti teessoo har'a teessoo warra sii komandooti har'a teessoo wallooti jee Oromummaa waliin qabu jaarsummaa waliin qabu afaan waliin qabu amantii waliin qabu waliin haasa'uu dadhabee warri magaalaa keessaa addaan taa'ee har'a teessoo warra wallooti har'a teessoo warra arsiiti jechaa ture jechuudha hayyoota keenya beekoota keenya sheekolee keenya kana godhe dhugaa isinitti madhageeffadha kuni maal agarsiisa
namni beekaa ta'e Oromoo ta'e eenyummaa ofiitiin amantii ofiitiin walis siqee hayyee duuriyyee waan kana dalagaa inni magaalaa keessa waliin jiru maaliif wal baqata maaliif ijoollee ofii hidhachuudhaaf gabbayeen dubbanne waliin mari'anne filimaa moo maali lubbuun du'aa jirtu ilma isaa duuta hin callisa har'a ijoollee miti jechuudha ijoollee wanni isin beekuu qabdan hooleyyii biyya Arabaatu kana godhaa jira kana jechaa jiran jechuudha hooleyyii miti ilma namaa rabbiin sammuutti kennee uumeera baalageedha baalagee immoo waatu duuba jira jaarramte asiniif nema Jawaar keenya baga si qabaannellee baga waan kanallee goote furmaataaf illee dhufte jalaan hafin eega qabdee gad hin dhiisin warra biyya faranjii jiran nama lama jira namni lama kan baddeen gaddaa ijaarumsa maallaqa guuranii meeshaalee bitaa turan namni lama sheerin godhamne tokkolleen biyya jira sanillee keessa siif ergina namni takka namni badii kana dalage ma abbaa kiyyan taane kan na dhalche rabbii waajibna godhe hidhaa haaseenuuti itti gaafatamuuti maaliif ilmaan yatiimaa dhumaa jirtu mucaan deengadda haadha xiyyaafan hafaa nam tokkichi abbaan na dhalche abbaan isaadhaa amaara harkatti du'e jechuudha reeffi isaa amaara harkatti hafe jechuudha har'a ilmi isaadhaa godatti hafeeti haadhi tana maleen qabdu hafte yatiima isaa gadii guddisuu biyyaa bee Jawaar hanga kana salphanne diinni maal jiru jira isiniin kuntuun akkatti lubbuu qalutti jira edaa biyyi keenya kanaaf nagaa dhabdeen hojjechaa jira jechuudha an akka tokkotti immoo hayyooti Oromoodha hayyoonni bal'aan beektoonni bal'aan Oromoo walloo hawaasa Oromoo bal'arraa cittee qofaa osoo jirtu diina keessatti osoo halkanii guyyaa reebamaa jirtu rakkachaa jirtu gaafa maqaa kanaan walloo maqaa dhahamtu hayyoonni bal'aan gabbahee maaliif kun ta'a jiran wallootuun baalageedha haa dhaabbattu ijoolleen ishii haa qabatanii jee duula guddaa godhuu qaba ture maaliif nutiin kun abbaan keenya Oromoo guddaa Oromoo bal'aa hangafni keenya obboleessi keenya Oromoo bal'aa Oromoo guddaa maaliif aniin kun quxusuu tahee hangafoonni kiyya abbaan kiyya yoo nan gaafa roorrifamu gaafa alagaan miidhamu narraa callise maaltu natti dhaga'ama kanallee asumaanuu Oromoo bal'aan komadhan akka ilmaan walloo tokkotti Oromoon bal'aan gocha kana dalagamu hawaasni Arsiitii fi hawaasni walloo gaafa rakkoon uumamte namni uummata keenya jalqaba lubbuu isaadhaa faana rakkachaa ture kan madaa yaalaa ture dhugaa jirtu hawaasa kana jechuudha. Dheengaddani beekta wallisaan biroo ibsaadhaa dhufe wallootti hanga qotiyootti qalanii keessummeessanii araarri kun akka bu'uuf dhaabbachaa turan Muhammad Shurrubbeen waan kanaaf osoo dhaabbachaa jiru manguddoo walloo ni qaanfanne jettee mataa qaqqabattee oduu haasottuuti gama shashamannee deemanii akka waan kana gadi dhaabbatanii walii galanii nageenyi kun dhaabbatu ijoolleen seeratti akka kennamtu oduu godhamaa jiruuti kun ammas jalaan dhufe jechuudha. Ijaarsa duuba jira ijaarsa diinaa ta'e ijaarsa daldalaa ta'e hin beeku kana lamman keessaa isa ta'e jala deemiitii jabaadhu galatoomii wanni kun magaalaa Riyaa keessatti gadi dhaabbatee osoo atiitu Arsiidha atiitu Walloodha atiitu Harargeedha Jimmaduun jenne nuti Oromoodhaa ni qaanfanne nuti Islaamaa ni salphanne kottaati ijoollee tana ofirraa haa kenninu kanaaf nagaan haa jiraatu janii hanga dubbatanitti hanga safaaraa Riyaa gabbee seeratti dhiyeessisutti jalaan hafin ani komiin guddaan qabu teessoo magaalaa Suudii keessaa kan uummata kana ilmaan akka isaan irraa callisan isaan kana jechuudha. Fayyaataa jiraadhaa na offolchaa ilma qotee bulaati dogongoruu mala beekee duun dubbanne rakkoo Oromoon na dubbise salaamu alaikum. Galatoomi ulfaadhu. Ayyee galatoomi hundinuu dhugaa odoo haasaa bullillee waan bareedaadha. Jes qabxiilee hedduu dubbattanii waan takka lama. Namni tokko maal jee Suudii dhaquu sadarkaa sodaachuu irra dhaynee jee. Kun balaadha. Amma dura dubbadheetiin jira. Diinagdeen Itoophiyaa diinagdeen Oromiyaadha. Uummata san tinnisuu hin danda'u. Biyyi suni qabeenya lama qabdi. Qabeenya uumamaa. Dachii bishaan isii gara tokkotti fudhatte kun ilma namaati. Uummata miliyoona 130 akka Itoophiyaatti akka Oromootti meeqa 50-60 hin beekne. Diinagdee isaanii miliyoona 30 deeggaruu hin danda'u. Biitii sun yoo itti fufuu barbaadu taate uummanni keenya gara fuulduraa jiraatu yoo barbaanne taate tokko qabeenya uumamaa qabnu dachiif bishaan kana misoomaan cimsuu barbaachisa. Kan lammataa is human capital. The labor humna namaati. Ijoollee lafaa dhuftu tana barsiifnee leenjifnee ogummaa teeknikaa barbaachisaa ekspoort godhuu qabna ilma namaa. Eessatti ekspoort goone beektu? Irra jireessatti Middle East biyyoota Arabaa kanatti. Maaliifi diinagdee guddaa qaban humna namaan qaban. Biyyoota Arabaa keessaa immoo biyyi guddoon saffisaan guddachuu deemtu addunyaa kan waggoota 30 keessatti diinagdeen guddaan guddachuu deemu Saawud Arabiyaadha jiran. Wanni biyya deddeebi'uuf umraa qofaaf miti.
biyya qorachaatiin jira biyya hubachuun barbaada. Maaliif hireen teenya hireen diinagdeedha inni guddaan Saudi Arabiyaa wajjin Chaayinaa caalaa Ameerikaa caalaa. Maaliif diinagdee bal'aadha biyyoota Arabaa keessaa ummataanis bal'aan isa. Humna namaa barbaada. Wanni nan barbaadu maal beektanii? Yeroo tiyya amma asitti baalagee wal ajjeeftuu fi wal tumtuu irratti osoo hin ta'in pilaana baasuu irratti maaliif waggaa kurnarraa waggaa shanarraa kurnarraa kudha shanarraa Saawudiin hojjetaa akkamii barbaaddi? Narsiidha moo injiinera moo amma bar gabara ekspoort godhaa jirra. Maaliif ijoolleen asii deemtu afaan hin beektu. Barnoota teeknikaa jabaas hin qabdu. Akkanuma taate mana namaatti. Sanirraa amma ka mufariyaat faana asii ol ergan kanaa miti kan hin barbaadu. Ijoollee teenya Gibsi agartaniif ijoolleen Ijibtii achi jirtu waan akkam dalayti. Maal waan biraatti waan arabataniif hin afaan arabaa danda'an barnoota kwaalitii barnoota isaaniitti bareedaadha. Wanni nuti irra fuulleffachuu qabnu ijoollee hireen teessanii leemmaan teessanii Saawudiidhaan walitti hidhaadha. Isin kijibu. Amma meebii miliyoon tokko qabna. Miliyoon 5 miliyoon 10 achi erguu danda'uu qabna akka warra Banglaadeshitti akka warra Paakistaanitti. Warri biyya kanaa biyya Arabaatti hundi isaanii maandisa. Exactly. Tokko ijoollee tana ka bishaan irra yoo yaatu kana ambaasadar Saawudii argeetiin ture ministeera isaanii adda addaa yeroo adda addaa argaatiin ture. Ni barbaadan nama biyya keenya. Garuu nama biyya keenya akkam barbaadan. Tokko ka barnoota gaarii qabu, lama ka afaan qabu, sadii fi hunda caalaa kan naamusa qabu. Ijoollee dira gaafa harka isaaniitti fiddee ijoollee isaaniitti hoggaa wanni isaan bar lolaniif ijoollee isaaniitti jabaata gaafa diragnii fi harka itti dhaqe. Dur maqaan keenya amma kanaan hin ka'u. Amma kanaan ka'u eegalee jira. Wanni maqaan dhaggeeffadhaa Oromoo sirriitti. Wanni amma achi ta'aa jiru kun hiree ijoollee Oromoo ijoollee Itoophiyaadhaa gara fuulduraa cufaa jira. Mootummaa fi gowwaan waan qabatan hin dhiisu. Amma kun daatabeesii jiru kuran 15 fixa. Gaafa namni Itoophiyaa irraa dhufu, namni Oromoo irraa dhufu, nama ajjeesa, wal ajjeesa jaame, diraga dalaga jaame, khalaas ni cufamaa jechuudha. Wanni Islaamu jaarraa Saawudii wajjin goshee goonu, wanjalanyaa keenya nuu qabaa osoo hin taane, mindaa keenya nuu dabala, ijoollee teenyaaf inshuraansii nuu kennaa. Sarratee manaa qofa osoo hin ta'in narsii nurraa fudhaa, doktorota nurraa fudhaa, injiineerota nurraa fudhaa. Akka amma abiifaa taphatan kana osoo hin ta'in ijoollee teenya sila baatii jaaf. Kolleejii xiqqaa tokko seensanii afaan akka barattu. Naamusa akka horattu. Aadaa achi akka barattu. Akkasitti erguu akka qabnu. That's what we're supposed to do. Teenyaarra waa'ee yaala waltumuu silaa dubbachuu hin qabnu turre jechuudha. Kanaaf wanni Suudii deemu Suudii irraa hafuu hin dandeenyu sinitti hima. Diinagdeen teenyaaf hireen teenya biyyoota Arabaatiin Suudii, Qatar, Emirates, Kuwait wanni silaa osoo mootummaa qabaanne duriyyee barra duriyyee warri aangoorra jirtus duriyyee Suudii irra walitti kanaan addaa miti. Osoo namni sirnaa jiraate arra negotiation nuti Kuwait wajjin qabnu, Joordan wajjin qabaachuu qabnu akkaataa nama hangana amata nurraa fudhadhaa. Mindaa immoo gadi hin cabsinaa. Ni beektan Suudii keessatti Itoophiyaan mindaa gadi argatti nama hunda argatti. Sani kana negotiate godhamuu qabu. Keeniyaan biyya sanii ture. Uummata ajaa'ibaati. Jarman amma nam 250 irraa fudhachuu deemti. Jarman. Qatar dhayitanii eerpoortii akka jiru isaanii jira. Maaliif afaan danda'an naamusa qaban ni dalagan jabaatanii. Yakka kanaa kana keessatti dhagartanii jechuudha. Wanni irra dalaguu qabnu waan akkanaati jara keenya. Shira mootummaan keessa jiru irra keenya takka takkaan. Mootummaallee jimlaan hin keenyu sintti hima. Eembasii keessa eenyu waan kana dalaguu deemu irra keenya. Community keessa Saawudii xiqqoo tana dhiisaati Itoophiyaa guddoo Saawudii keessa namni keenya ka jiru yoo akka muddate miliyoona 1-2. Miliyoon 120 keessa maafiyaa 120 guurree gayyaafne jira. Saawudittis namni embasii taa'ee waan kana dalagu jiraannan gaffuunes saaxilla itti gaafatama. Taphni akkanaan jiru. Hunda baala walirratti jumlaan deemuu barbaadu. Garuu amma nama Saawudii tokko dubbisaa hin ture har'a. Embasiin Itoophiyaadha. Gaafa tokko waa'ee ijoollee ajjeefamuu kanaa akka ishuutti itti kaasee hin beeku. Ambaasaddarri Saawudii jiru bar bakka bu'aa keessan hojjetaa lammiilee Itoophiyaadhaa biisan jiraniiti. Hojiin isaa nageenya keessan dantaa keessan tiisuudha waan biraan qabuuf bikkisanii.
hariiroo akka mootummaatti mootummaa lamaan fidu hunda caalaa garuu hariiroon nuuf Saawudiin qabnu lama jaradha. Tokko daldala buna itti erganna midhaan itti erganna. Hojiin ambaasaadara daldala san faasilitii gochuu. Hunda caalaa immoo nuti Saawudii irraa argannu nama ekspoort itti goona. Nageenya mirga dantaa lammiilee sanii kabachiisuun hojii ambaasaadaraati. Gaafa tokko gaana jedhe gaafa dura jedhe gurbaan achi dhaqee afaan Arabaan beeku. Maal godhaan jee ambaasaaddarri afaan Arabaan beekne maal godha biyya Arabaati. Ambaasaadara jechuun bar dubbii himaa keeti kominikeeshin ofiisara keeti biyya saniif. Haga rabshaan hundi uumamtee maqaan biyyaa badu ambaasaaddarrii fi hojjettoonni embaasiidhaa waan kana ishuu guddaa godhanii poolisa wajjin ta'anii koominitii wajjin ta'anii ulamaa wajjin ta'anii ijoollee tana qabanii adabuu danda'uu qaban jechuudha. Kanan goone ammas godhuu danda'uu qaban. Kun waa'ee siyaasatii miti waa'ee paartii lamaatii miti. Akka lammummaatti waan godhamuu qabu jechuudha. Ka warra ammas irra deebi'e warra as keessa jirtan Kadadaatiin waan dada hirmaataa akka turtan fakkeenyaaf warra haasoitan keessaa hoggaa namni ajjeefamu gastii irra warra turtanii jira amma ijoolleen keessaa naa dhufaa jira. Tatarteef afaan nuyi amma booda hin dhiifnu. Kanuma wal qabatee waan amma aslii kaasee taran gad jabeessa. Rakkoon akka haftu barbaaddu dubbiin kana jaarsummaadhaan maaliin du'aayiidhaan miti kana. Baalagee akka ilkee raammoyiteetti buqqaasanii dhabamsiisuudhaan kan sirreessan. Akkami goona kana. Very simple crowd sourcing. Crowd sourcing jechuun uummatatti gadi facaafna. Amma booda namni aslii jedhamu tokko yoo wanjala hojjete nama Jawaar jedhamu biratti maxxanee jira arra lafa kaa'annee aslii naa meereef. Asliis Jawaaris waliin naasaa jira. Abbaa yakka hojjetus nama inni bira taa'ee nama inni mallaqa erguuf nama waan godhuuf kanaas warra biyya alaatii waa ergu kana hanga tokko argadheetiin jira. Baay'ee waggaa eeruu fiddaan hin callisee maxxansu maaliif jiru namaati. Eeruu waggaa fiddan dura viidiyoo isaan haasayan hanga wayyaa zamana kana ragaa fi baati namuu if waraabee jira viidiyoo san ilaala dura. Lammaffaa chaat guruppii waatsaappii keessatti sanis ni ilaala. Voisii walii dhiisan fi risiitii malleen ittiin ergame. Kana naa ergaa. Saaxiluu qofaa miti biyya feete maan jiraanne maarsi irra hin jiraanne. Karaan faranjiin amma akka itti funyaan qabdee biyya feeti si baaftu barbaadu jirti. Anaaboo ka'e jabbiin irra jettee jiran. Faranjii ofirraa si darbuu deemuu deemsi citizenshippiin kafarsi hin godhu. Baay'ee Noorwee keessa lammiilee Eertiraa lammiilee dhalattoonni Eertiraa kan lammii Noorwee ta'an akka ari'aman beektanii. Ameerikaanis Trump ni gammada badhaasa kenna nama akkanaati yoo jennee warra akkana hojjetu. Kanarratti dhiifama walii godhuun hin jiraatu. Dhaamseen dhumaan kennu odeeffannoo naa ergaa walii ergaa garee tokko ni ijaarama. Asirratti labsiin booda akka inni goone garee tokko ijaarree waan reefu jenne kana eenyutu maal hojjeta. Kaja'uun maalii fi fuuldureen uummata keenyaa fi Saawud Arabiyaadhaa takka laaftutti ilaalluu miti. Diinagdeen teenyaaf ta Saawud Arabiyaadhaa wal qabattee deemti. Saawudiin dhukaafamuuf deemti akka diinagdeetti gara fuulduraatti. Hiree hiyyummaa barabaraa kana keessaa bahuudhaaf biyya teenya misoomsuun dabalata hamma feetu biyya teenya misoomsine lammiilee isii tana misoomsine lammiilee san barnootaan afaaniin dandeettiin goone yoo biyyoota Arabaatti ekspoort goone malee guddachuu inuma hin dandeenye. Inuma hin dandeenye. Wanni an gochuu barbaadu namni keenya karaa bishaaniitiin hanga deemurra namni deema akka karaatti deemurra namni keenya biyyatti barsiifannee afaan barsiifannee ogummaa teeknikaa qabsiifnee narsii goone dooktar goone injiinar goone afaan Arabaa akka bishaanitti akka dubbatu goone Saawudiittis Katarittis embaasii keessatti looyeroo dhaabnee fi mirgaaf dantaan isaa kabajamee fi akka jiraatutti akka ashkaraatti osoo hin ta'in Filipiinoodhaan Indoneeziyaadhaan Ijiptiin walqixa dorgomee dandeettii isaatiin dorgomee akka qaxaramuu barbaannaa jechuudha. Yeroon sa'aa hamma sa'aa 48 waan kanarra dabarsuu jira. Kanarra dabarsuu hin qabnu jechuudha. Kaan irra dabarsuu qabna. Kanaaf hangasii garuu amma itti seennee jirra hamma waan kana hiddaan dhabamsiifnutti hin dhiifnu yakkamtoota kana nu ergaa warra yakkamtoota dahoo ta'us nu ergaa warra biyya alaa maqaa fooshaatiin haa taatu maqaa maaliin waan kana godhaa jiranii keessa jiranis nu ergaa tarkaanfii barbaachisaa irra fudhanna sagantaa bareedaa ture hedduu galatoomadha
Ani illee kana boodas immoo geebiraa tokkoon seenaa ulfaadhaa marii bareedaa ture. Rabbiin waa milkeessu, Rabbiin nagaa haa buusu. Rabbiinis akka mararaan jee Rabbiin faranjiin abbuma tattaafate wajjin dhaabatti. Rabbiis wanjala nyaamurraa barleessaa nutis balleessuudhaaf haa tattaafannu jaa nagaan naa bula. Galatoomii jawwee obboleessa keenya Mu'aaz osoo carraan argatanii daqiiqaan dhumatee namoonni as jala jirtan warri akka carraa ta'e ani galchii isin hin galchin dogoggorri anarraayii namoota yaada kennuu barbaadan hunda affeerinaan jedhe inni akka gaazexeessaa tokkotti wanni kun anaaf haarawaa muuxannoo kiyyaa miti boodammootu warri dubbii barbaadu garma argee fudhataa isinii miijawariin diinuu hin dadhabee namoonni koomii jawarra qabdan yoo jiraatte rakkoon isa biraa miti kun modiitara ka qabu ana qofa warri akka carraa yaada qabdan gaafii qabdan warri carraa hin argatin yeroo biraa hawaata muuxannoo fudhu walitti deebina yeroo gaarii qabaadha galatooma ulfaadha jawari kiyya rabbi biraa jira. Yee nagaan bula.